Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa marii haala yerootiin deebi'eeti kan inni jiru. Tibba kana caffeen Oromiyaa raawwii hojii kan bara 2017 fi xiyyeeffannoo hojii bara 2018 irratti mari'ateeti kan inni jiru. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan marii kan taasifnu taati hanga xumuraatti nu faana bu'a. Hirphoo Shiboo fi Tsaayii Gulummaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde. Ayyee galatooma marii keenya irratti hirmaachuudhaaf waan argamtanii fi isin keessumattuu karaa Faanaa bakka bu'uudhaan caffee Oromiyaa irratti gabaasaaf argamtaniiti kan isin turtani. Miira achi turee fi marii achi ture keessumattuu xiyyeeffannoo hojiilee kan bara 2017 karoora raawwii isaatii fi kan bara 2018 xiyyeeffannoo bara dhufuu jechuudha. Maal akka ture irratti kan mari'annu taa'ati. Jalqabuudhaaf akka nuuf tolutti miirri caffee baranaa maal fakkaata? Galatoomi keessumattuu dhimma guddaa akkanaa dhimma oktaawaa irratti akka haasofnuuf asitti nu affeeruuf baay'ee galatoomi. Miirri caffee baranaa baay'ee ho'aa ture jechuun ni danda'ama. Baay'ee kan namatti tolu ture. Kan kana dura baratameen addaan miseensonni caffee illee waan itti dhagahame hawaasa bakka bu'an sirriitti xiiqeffatanii kaasaati kan turan jechuudha. Waliigalaan raawwiin bara 2017 bal'inaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ka'aati kan ture jechuudha. Akka duraan hooggantoonni sektoraalee dhuunfaan baay'ee yeroo itti dhiyeessan ture. Amma garuu walitti cuunfamee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Keessumattuu bara 2017 sektoraaleen keenya maal fakkaata maal hojjenne waan jedhu bal'inaan kaasaati kan turan jechuudha. Waliigalaan ho'aadha jechuun ni danda'ama. Bara 2017 waan raawwatame bal'inaan pirezidaantichi kaasaa turanii achi booda miseensonni caffee gaafilee qaban sektoroota garaagaraa irratti achi booda immoo hooggantoonni sektara bakka bu'anii deebii irratti laataati kan turan jechuudha. Waan kanaan dabalata ka'e immoo deebi'anii pirezidaantichi yaada waliigalaallee yeroo itti kennantu ture. Waliigalaan marii bal'aa ture guyyoottan lamaaf kan taasifame achirratti wanti hin kaane hin jiru kallattii hundaan ka'eeti kan ture jechuudha. Bal'inaan immoo adeemsaan kan saayinsiitti dabalu. Tsaayii waan itti naa dabaltu qabdi. Keessumattuu Faanaan barana caalaatti marii caffee kana akka gabaafamuuf daran kutaa dijitaalaa keessaallee jechuunis gama sooshaal miidiyaatiin kan qofaa miti kana dura Faanaan gaazexeessaa tokko ergee afaan lamaan kan fayyadamu ture. Bara kana xiyyeeffannaa bal'aan kennee fi dijitaalarraa akkasuma kutaa afaan Amaaraarraa kutaa afaan Oromoo jira TV reediyoo illee gargar baasuun kabareejii bal'aa kenneef jechuu hin dandeenye. Kutaa dijitaalarraa Tsaayiidha kan ture kan bakka bu'ee deeme. Tsaayii yeroo jalqabaatiif natti fakkaata kan itti walgahii akkasii irratti hirmaatte. Miira akkamii ture akkamitti taajjabde caffeen maal fakkaata ture? Galatoomi miirri isaa baay'ee gaarii ture baay'ee nama gammachiisa. Jalqaba akkaataan naamusa miseensa caffee illee waan ajaa'ibaadha ture namoonni warra hin beeknee fi akkaataa uffannaan isaanii baay'ee bareedanii pirezidaanticha dabalatee wayyaa aadaa Oromootiin faayamaniidha kan isaan galmicha keessatti galanii. Egaa gara xiyyeeffannoo keenyatti na darbinu yaa'ii caffechi yaa'ii isaa saglaffaa waggaa arfaffaa bara hojii caffee ja'affaadha kan inni gaggeessaa ture guyyoottan lamaanii fi yaa'ii isaa kanaan ajandaalee gurguddoo naannichaa hedduu irratti kan inni mari'ate akkasumas kallattii kaa'e keessattuu gabaasni raawwii qaama raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyaachuun mariin bal'aan kan irratti taasifame akkasumas kan manneen murtii waliigala Oromiyaa gabaasni raawwii fi karoora bara 2018 dhiyaateera. Dabalataanis kan waajjira oditara olaanaa naannichaas dhiyaachuun irratti mariin gaggeeffame akkasumas raawwii gabaasa caffee waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaas dhiyaate akkasumas wixineen labsii bajata dabalataa dhumarratti bajata bara 2018 naannichaa fi muudamoota garaagaraa raggaasisuudhaan caffichi kan yaa'ii isaa xumure jechuudha. Kana keessatti dameelee hedduun gabaasni raawwii bara 2017 fi kallattii bara 2018 pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan bal'inaan dhiyeessanii seektaraalee ijoo naannichaa keessattuu dameedhaan tajaajilanii fi akkasumas gara dinagdeedhaan
yaada hedduudha kan ka'ee miseensonni mana maree bakka bu'oota akkuma hirphoon kaase gaaffilee hawaasa isaanii keessattuu harkifannaa piroojeektiin wal qabatee kenna tajaajilaa irratti rakkoo jiru rakkoolee gama hundaan jiran irratti miseensonni kunneen gaaffii isaanii dhiyeessaa turanii akkasumas seektaroonni dhimmicha ilaallatus miseensi caffees yaada irratti kennaa ture marii bal'aadha kan yaa'icha irratti gaggeeffame jechuudha. Ayyee haa ta'u mee gara xiyyeeffannoo keenyaatti haaseen nuti keessumattuu raawwii bara 2017 irratti gabaasni pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeessaniiti kan isaan turanii kana keessatti bu'aalee jajjaboonii fi ciminoonni hedduun akka galmaan keessumaa fayyadamummaa uummataa hojiilee misoomaa mirkaneessan hedduun akka hojjetamanidha kan isaan kaasanii mee gama keessumattuu damee diinagdee keessatti qonnadha irra jireessaan kan ka'uuti mee damee diinagdeetiin naannoo Oromiyaatti hojiilee hojjetamaa turanii fi bu'aalee achirratti ka'an akkamitti taajabdanii mee sana tuttuqu. Diinagdee yoo jennu qonni lafee wiirtuu dugdaati keessumattuu Itoophiyaa keessa immoo Oromiyaan godinaalee hedduudha kan qabdu jechuudha. Damee diinagdeetiin Oromiyaan waa hunda kan isheen hammatte jechuudha. Oromiyaan qabaatte taanaan Itoophiyaan ni qabdi jechuudha. Keessumattuu raawwii bara 2017 irratti hojiilee gama qonnaan hojjetan bal'isaniiti. Pirezidaantichi kan kaasan keessumattuu qonna magaalaa qonna baadiyyaa gargar baasanii bal'inaan sirriitti lakkoofsaan ibsaallee kan turan jechuudha. Bara 2017 hojiilee jajjaboo hojjetamanillee achi keessatti tuqanii kaasaati kan turan jechuudha. Keessumattuu raawwiin isaa baay'ee olaanaadha gama qonnaan hojiileen jajjaboon akka hojjetame bal'isanii kan kaasanii keessumattuu oomisha kana dura biyya keessatti hojjetamu hanga biyya alaatti illee ekspoort gochuu irratti hojiin bal'aan hojjetamuu achi keessatti tuqanii kaasanii qonna magaalaa irratti xiyyeeffannaa guddaan hojjechuudha kan kaasanii achi keessatti horsiisa loonii fi aananii lukkuu dabalatee akkasuma carraa hojiilee dameen qonnaa kun akka uume bal'isanii kaasaati kan turani. Gama biraatiin qonna baadiyyaa irratti qamadii wal qabsiisee keessumattuu waggoottan muraasaas hojiin qonna qamadii sadarkaa Afrikaatti Itoophiyaan bakka guddaadha kan isheen qabdu kanallee achi keessatti tuqanii kaasaati kan turan jechuudha. Keessumattuu jalqabarra yoo eegallu qonna qamadii kana namoonni hedduun akka waan siyaasaatti fudhatanii lalaaffisaa turan waan jedhu achi keessatti ka'eeti kan jiru jechuudha. Amma garuu namni kamiyyuu amanuu baatullee akka fudhate kaasanii jiru. Itoophiyaan qonna babal'aa hojjechuu irratti akka isheen argamtullee bal'inaan kan kaasan jechuudha. Damee qonnaa irratti xiyyeeffannaa guddaan hojjetameera waan jedhu waliigalaan kan kaasanii achi keessa dameeleen hedduun qonna keessatti kan hammataman jechuudha. Oomishaalee biyya keessaa gara alaatti ergaman jiru. Akkasuma kuduraa fi fuduraa irratti namoonni sirriitti caalmatti jijjiiramaa akka jiran qonna amma naannoo mana keenyaatti hojjennu jira. Boorokoo kan jennuun oomisha manduubee sanirraa hawaasni hedduun galii guddaa argachaa akka jiru of danda'ee alattis baasee madda galii taasifachaa akka jiru bal'inaan akka ka'ee fi jijjiiramni guddaan jiraachuu kana dura oomishaalee xixiqqoo kanneen irratti xiyyeeffannaan jabaan hin kennamu. Keessumattuu horsiisa lukkuu irratti aanan irratti akkasuma qurxummii magaalota tokko tokkotti immoo horsiisni booyyee jira. Kun immoo akka biyyaatti hojiin guddaan hojjetamudha. Keessumattuu magaalonni Oromiyaa hedduun akka moodelaatti illee yerootti kan jiru oomisha. Keessumattuu hojiilee qonnaa magaalaa kanarratti magaalaa Adaamaa akka agarsiistutti bal'inaan fudhatanii kaasaati kan turan jechuudha. Magaalaa Adaamaa keessatti qonna magaalaatiin namoonni hedduun jijjiiraman manduubee isaaniitii kana dura gabaarraa bahanii kan argatan manuma isaaniitti oomishatanii ofirra darbanii namoota hedduu tajaajilaa akka jiran akka fakkeenyaatti illee yeroo kaasanii sadarkaan kaan kan argine caffee bara kanaa irratti gama biraatiin oomisha kana dura hin beekne booyyee horsiisuun maallaqa irraa argachuu diinagdeen of cimsuun kana dura hin baramne amma garuu magaalota hedduu keessatti shaakalamaa jiraachuu fi qabatamaan lakkoofsaanis kan kaan horsiisa qurxummii irratti bal'inaan raawwiin isaa bal'atee ka'eeti kan jiru tsaayii kanaa walitti dabaluu dandeessa keessumatti. Tarii qonni baadiyyaa gara magaalaatti galaa akka jirudha kan akeekuuti naannoo Oromiyaatti duraan baadiyyaa irrattidha kan inni xiyyeeffatamaa ture. Hojiileen qonna magaalaadhaa babal'achuun isaa keessumattuu qaala'insi jireenyaa kanaan dura magaalaa keessatti hin babal'ata jedhamee yaadamaa ture sana hamma tokko hir'iseera waan ta'eef kan irratti xiyyeeffannaa kennaniiti kan isaan dubbatan. Mootummaan naannichaa egaa akkuma hirboon jalqaba irrattis kaase qonni dinagdee biyyattiitiif murteessaa isa jedhamudha. Kan egaa mootummaan naannichaa
qonna ammayyeessuudhaaf damee hundaan qonna namni humna isaa danda'e magaalaa keessatti qonni magaalaa baay'inaan babal'ateeti kan jiru magaalota hunda keessatti qonna magaalaatti namoonni fuduraalee fi kuduraalee wabii nyaata ofii isaaniif mirkaneeffachuudhaaf nyaata koo boroo koo irraa jedhuun baadiyyaa irraa amma magaalatti irra jireessa duratti magaalatti namni raafuu dhaabu qaaraa dhaabu mudatu baay'ee yeroo ammaa garuu namoonni nyaata isaanii boroo isaaniirraa magaalaattis lafuma xiqqoo qaban sana akkasumas immoo bulchiinsa magaalichaa lafa qonnaaf illee akka galteetti qopheeffata yeroon itti hojjetame kanaanis immoo milkaa'inni guddaan kan argamedha keessattuu qonna naannoo keenya naannoo Oromiyaa duratti yeroo tokko qofa kan qotamu waqtii lamatti jijjiirameera ammoo qonni waqtii lama kan qotamu keessattuu qamadiidhaaf xiyyeeffannoo kennameen kan egaa milkeessuudhaaf tokko ashaaraan magariisaa bu'aa gaarii kan argamsiisedha keessattuu eegumsi biyyee fi bishaanii naannicha keessatti bal'inaan hojjetaman wabii nyaataa fuulduratti mirkaneessuuf gahee isaanii akka taphatan illee achirratti ka'eeti kan inni jiru kun egaa kan damee qonnaa baay'ee bal'aadha kan inni ture gabaasicha irrattis illee lakkoofsan kan dachaa 3-4 kan oomisha biyyattiin naannichi duraan argaturra dachaa 3-4 kan guddate ta'ullee achirratti akka agarsiistutti ka'ee jira jechuudha. Bara 2014 jalqabee hojiileen qonnaa hojjetamaa turanii fi hammeentaan qabiyyee lafa qonnaadha naannoo Oromiyaadha muraasa akka turee fi amma garuu itti babal'isuudhaan hojiileen qonnaa kun akka babal'atanii gaggeeffamaniif xiyyeeffannaa kennameenii jijjiiramni olaanaan akka dhufe ka'eeti kan inni jiru inumaayyuu gara ce'umsa qonnaatti deemamaati kan inni jiru waan ta'eef oomishaaf oomishtummaa dabaluutti dabalataan gama itti fayyadama teekinooloojiiwwan garaagaraa makkaanaayizeeshiniitiin illee wanti tuqamee ni jira. Waan gaarii kaaste keessumattuu jalqabarra qabxee ati kaaste tokko kan osoo biran darbine qaala'insa jireenyaa waan jedhu san irratti waan bal'aa kaasan pirezidaanti Shimallis keessumattuu amma booroo keenya keessatti oomishni manduubee keenyatti oomishnu qaala'insa gabaa hamma mirrisaa jira waan jiru wal bira qabaniillee yeroo itti kaasan ture caffee baranaa kana irratti maaliif namni raafuu maraa manduubee isaa dhaabe maallaqa baasee alaa wanti bitu hin jiru kun immoo naanna'ee qaala'insa jireenyaa wayita ammaa mudachaa jiru kana hir'isaa akka deemuu fi wal simsiisaa akka deemu namni mana isaatitti lukkuu kan horsiisu lukkuu 5-6 manaa qabaatu hanqaaquu alaan bitu kun immoo naanna'ee qaala'insa jireenyaa akka hir'isu bifa sanii wal qabsiisanii kaasaati kan turan jechuudha inni biraa kan amma ati kaaste kana dura oomisha waggaa 3-4 dura oomishni biyya keenya jiru hammami kan amma wajjin lafallee hektaaraan tsaayii kaasaati kan turte amma lafa tokko yeroo 3 itti fayyadamaa jira qonnaan bulaan walakkeessa godina Arsiif Baaleetti yoo argite oomisha qamadii dhuguma qamadii kun kan qonnaan bulaati yeroo itti jettu qabatamaa illee yeroo argaa turretu jira sanuma caffee keessatti bal'inaan kan kaasan qonnaan bulaan kana dura lafa yeroo tokko irraa fayyadama qonna gannaan qofa amma immoo qonni jallisii jira jallisii bonee bal'isee qonna tokko ooyiruu tokko yeroo 3 itti fayyadamuun jira gama biraatiin kilaasteraan oomishuun sirriitti barameera kun Oromiyaa keessatti keessumattuu godinaaleen lafa isaanii diriiraa Arsiif Baale keessatti yoo argite hojiin qonnaan bulaan inumaa kilaasteraan malee oomishuun akka aadaatitti fudhatameeti kenne jiru qamadii yoo ta'e wal fakkaataan qamadiidha teekinooloojiidha kan fayyadamu makaanaayizeeshiniin kombaayinara tiraaktara gareen illee gurmaa'ee yeroo itti binatee qonnaan bulaan ofii maashina ofiitiin oomisha walitti qabatu kan argaati turre kun immoo qabatamaan caffee keessatti pirezidaant Shimallis wal qabsiisanii kan kaasanii kun jijjiirama qabatamaan jiru keessumattuu qonna irratti yeroo boqonnaatti nutillee miseensota caffee dubbisuu yaaleeti kan jiru jechuudha. Gabaasa dhiyaase akkamitti ilaaltu keessumattuu qonnaan jijjiirama bal'aatu dhufee damee teekinooloojiin kombaayinaraan oomishuun wanti pirezidaanti Shimallis kaasan akkamitti ilaaltu jedhee gaafacha kun qabatamaan waan lafa jiru maaliif naannawa keenya yoo dhufte akka dur miti inisheetiivota garaagaraa mootummaan gad diriirse fudhannee mana keenya jijjiiraa jirra naannoo keenya jijjiiraa jirra namni immoo walirraa argee fayyadamaa jira walakkeessa Arsiif Baale akkuma antuttu miseensota caffee gama sanii dhufan illee yoo kaasu kilaasteraan oomishuun teekinooloojii fayyadamuun amma akka dur miti namni waan wal fakkaataadha kan inni hojjetu ooyiruun keessumattuu kilaastera yoo jenne ooyiruu wal fakkaataadha al tokko kan hojjetu ooyiruu kana dura qonnaan bulaan as qamadii as garbuu qote xiyyeeffannaan jabaan hin kennamu yeroo tokkotti xaa'oo wal fakkaataa farraaramaa wal fakkaataa akkasuma maashinaaf illee tolu ture kana hambisuudha bal'inaan kan ka'e kun immoo qabatamaan raawwiin dhiyaatee fi qabatamaan wanti lafarra jiru wal fakkaataa fi walitti hiiqaa ta'uu bal'inaan kan kaasanii keessumattuu teekinooloojii irratti
sirriitti hojjetamaa dhufuudha. Raawwii bara 2017 keessatti kan. Qonna naannichaa kan duraan ture caala dachaan makaanaayizeshiidhaan deeggaranii ammayyeessuuf egaa xiyyeeffannoon bara dhufuuf yeroo fuulduraafis itti kennamee kan hojjetamu ta'uunis kaafamee jira. Keessumattuu itti fayyadama xaa'oo wajjin wal qabatee illee itti fayyadamni xaa'oodhaa dabalaa akka dhufedha kan isaan kaasan. Sanaaf ammoo malli xaa'oo uumamaatti fayyadamu qonnaan bulaa akka dabaluu fi sanarrattis illee waa jedhaniiti kan isaan turan sunillee cimee itti fufuu akka qabudha kan isaan kaasan. Xaa'oon keemikaalaa akka duratti bal'inaan ni dhiyaata. Qonnaan bulaan keenya immoo xaa'oo uumamaa sana muuxannoo yookiin immoo muuxannoo isaa waan hin qabaanneef duraan baay'een oomishu ture. Yeroo ammaa garuu biiroo qonnaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan bakkeewwan hedduu irratti xaa'oo irraa immoo bal'inaan oomishama. Kun immoo oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf kan deeggarudha. Xaa'oo keemikaalaan wal cinaa waan fayyadamaniif oomishti isaanii dachaan akka dabalullee kan taasisu ta'uunis kaafamee jira. Keessumattuu kanarratti waa tokko dabaluutiif xaa'oon uumamaa kana dura hammeentaan qonnaan bulaan keenya barbaadu suuta dabalaa dhufe adaduma oomishni dabaluun xaa'oon biyya alaatii galu dabalaa kun immoo mootummaan sharafa maallaqa alaa yeroo itti rakkatu qormaata guddaa keessa yeroo itti galu ture amma garuu akka filannootti mootummaan naannichaa hojii bal'aa xaa'oo namtolchee yookiin naannoma keenyatti oomishuu dandeenya kompoostii kan jedhamu xiyyeeffannaan bal'aan kennamee fi akka hojjetamaa jiru qabatamaan kan ka'e jechuudha. Kun immoo oomisha biyya keenya yookiin maallaqa salphaadhaan naannoma keenyatti oomishu kan immoo akka fakkeenyaatti guddinaaf magaalaa illee tuqamee dargaggoonni gurmaanii hojii san irratti bobba'aa jiraachuun illee bal'inaan kan ka'e jechuudha. Gara fuula duraatti wanti kun yoo sirriitti kan cimu babal'atu ta'e maallaqa guddaa kafallee xaa'oon biyya alaatii gara biyya keessaatti galullee akka hafuu fi kun immoo biyyaafis faayidaa biraa akka qabaatu akkasuma qonnaan bulaan waanuma naannawa keenya jiru kana dura ni mul'ata magaalota hedduu keessatti baadiyaa keessatti qonnaan bultoota haala saniin akka fakkeenyaatti fudhannu jira. Amma garuu sadarkaa naannichaatti biiroon qonna Oromiyaa irratti xiyyeeffatee iddoo adda baasee xaa'oo kanatti illee fayyadamaa jiraachuun achi keessatti hammatameeti kan jiru. Egaa dameen qonnaa dhimma biyyaatis naannoon Oromiyaa immoo daran damee qonnaatiin hojjechuudhaatti kan beekamu waan ta'eef hojiileen xiyyeeffannaa mootummaa sadarkaa federaalaattis ta'e akka naannootti kenname kuni naannichatti jijjiirama olaanaa akka fidedha damee kanarratti. Irra caalaa ammoo marii caffee kanarratti yookaas yaa'ii caffee kanarratti kan bal'inaan ka'ee ture dhimmoota tajaajila hawaasaatii fi pirojektoota misoomaa wajjin wal qabatee wanti hedduun ka'eeti kan inni jiru. Keessumattuu pirojektoota barnootaa kan fayyaa akkasumas kan bishaan dhugaatii tajaajila wajjin wal qabatu waan ta'eef isaan kana bal'isnee haa ilaallu. Irra caalaa isaan irratti xiyyeeffatamee ture waan ta'eef gaaffileen mana miseensota caffeerraas ka'aa turanii dhimma pirojektoota wajjin wal qabatee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu wajjin wal qabatee deebi'ees immoo itti quufinsa tajaajila hawaasa mirkaneessuutti wajjin wal qabatee pirojektoonni misoomaa hojjetamanii fi tajaajiloonni kennaman ammallee mootummaan sadarkaa gandaatti tajaajiloota sadarkaa aanaatti kennamaa turan gandaatti kan godina turan aanaatti gadi buusuudhaan akka hojjetaa turedha kan kaafamaa ture waan ta'eef sanaa wajjin wal qabsiisaati tarii pirojektoonni misoomaa hojjetamaa jiran dhugumatti itti quufinsaa fi itti quufinsa tajaajila uummataaf kennuu fi fayyadamummaa uummataa gama mirkaneessuutiin wanta ka'ee fi yaadota kennaman irratti mee. Akkuma jalqaba irratti kaastee pirojektiin naannichatti bara kana bara bajata 2017 keessa pirojektiin buleeyyii fi haaraan hedduu ijaaramanii odeeffannoo qabnuudha lakkoofsi isaaniis hedduu ta'an tajaajila kennuu eegalaniiru kan immoo ammas eebbifamuuf jiran pirojektoota hedduudha kan mootummaan naannichaa bajatatti baasee ijaarsisaa ture. Haa ta'u malee bakkeewwan garaagaraatti rakkoo kontiraaktaraan wal qabatee rakkoolee nageenyaanis wal qabatee pirojektoonni hamma uummanni barbaaduun suniin akka gadi bu'eellee uummata bira kan qabne komiin ka'aa jira. Rakkoon daandii bal'inaan kan inni ka'e rakkoon tajaajila bishaan dhugaatii hedduun kan ka'e kanaan wal qabatee mootummaan fuuldurattis maal gochuu qaba uummata irraa immoo maaltu eegama gaafin jedhu miseensa mana mareerraa ka'eet kan ture. Pirezidaantii Shimallis deebii isaaniitiin egaa warreen kontiraaktaroota rakkoo uuman irrattis kanaan booda akka hobsan qaban rakkoo nageenyaa jirus immoo nageenya waaraa naannichatti argametti fayyadamnee itti deemnee ni hojjanna. Bakkee
wan akkanatti rakkoon akka rakkootti ka'an kunin deemnee bakkichatti piroojektonni jalqabamanii otoon xumuramin hafan madda komii hawaasaa ta'an irratti xiyyeeffannoo kennamee bara dhufuuf kan hojjetamu ta'uudha kan irratti kaafamee piroojeektiin haaraan sirumayyuu akka naannichaatti kan jalqabamne ta'uun sababiin isaa piroojektonni jalqabamanii odoon xumuraman hafan hedduu waan ta'aniif kanneen xiyyeeffannoon addaatti kennamee mootummaan naannichaa bara dhufuuf kan hojjetu ta'uudha kan yaadacharratti ka'ee ture. Asirratti waan bal'aa ka'e keessumattuu gabaasa guyyaa guutuutti raawwiin kan dhiyaate ani kanarratti xiyyeeffadhu kanarratti keessumattuu caffeerraa miseensonni caffee tajaajila wal qabsiisanii piroojeektoota hanqatan osoo hin xumuramin kan irratti yaada bal'aa kaasaa jiran inumaan caffee yeroo baay'ee hirmaanne kana dura yeroo tokko kanan hirmaadhe kan baranaa irratti walaa fakkaatu malee hammam akka miseensi caffee naannoo irraa dhalatee dhufe sanii quuqamu kan itti arge maaliif magaalota hedduu irraa bakka bu'anii achitti dhaqanii hawaasa isaan bakka bu'an san sirritti hadheeffatanii rakkoo achi jiru bal'inaan kaasaa turan keessumattuu Shawaa Lixaa keessa magaalaa Walisoo wal qabsiisee ka'aati kan ture Wallagga Lixaa Gimbii irraa bu'uuraalee misoomaa keessumattuu waan jalqabamanii hafan daandii dhabuun bishaan dhabuun sirritti ka'aa ture gara kibba biyyattii irraa Booranaaf Gujii irraa bal'inaan ka'aati kan ture Arsii Lixaa irraa bal'inaan miseensonni caffee kaasaa turan inumaayyuu bakka sirritti naannawa san bakka bu'anii hawaasa isaan filatisanii sagalee dhageessaa turan jechuun danda'ama. Sa'aatii dheeraas kan fudhate jechuudha. Maaliif hunduu waan naannawa isaanii jiru bal'inaan kaasaati kan ture. Tokkoon isaa deebiin kennina pirezidaantii Shimallis seektaraaleen hooggantoota san irra jiran daandii bishaan akkasuma deebii kennaafi kan turan garuu wanni waliigalaa ka'e piroojeektoota hojjetamanis ta'ee harkifannaa irratti duuka bu'anii hordofamuu akka qabu amma booda immoo kontiraaktaroota ta'ee namoota hordofan gorsitoota rakkoo akka kanaa mudate mootummaan itti dhiyeennaan hordofuudha kan ka'echuudha gama biraatiin keessumattuu bishaan daandii fedhiin hawaasaa bal'achaa dhufuudha kan ka'e namni ni gaafata maaliif ifaan qabne gandi baadiyaa amma sirritti qotaa sirritti waa hundaan ammayyaati kan inni jiru jechuudha. Fedhiin hawaasaa bal'achaa dhufuun illee achi keessatti kan ka'e jechuudha. Kan ammoo suutaa wal simsiisaa hojjanna wanni jedhu akka deebiitti ka'eeti kan jiru jechuudha. Iddoo baay'eetti garuu miseensota caffee bara kana irraa kan arge naannawa isaaniitti maaliif akka magaala kan biraan ta'ani maaliif dorgomaan ta'ani wanni jedhu bal'inaan kan ka'u kun miira dorgommii keessa akka jiranii fi waan baay'ee namatti tola akkasitti illee fudhachuu akka dandeenyu ibsamaati kan ture. Keessattuu tajaajila bishaan dhugaatiin wal qabate magaalonni wayita guddatanitti fedhiin bishaan isaanis akkasuma bu'uuraalee misooma isaanis akkasuma waan dabaluuf bulchiinsi magaalotaa biiroolee kanneen waliin walitti hidhamiinsa uumuudhaan akkasumas immoo madda ofii galii ofiin of danda'uudhaan tajaajila bishaan dhugaatii isaanii yeroo akka bal'ifataniif illee yaadni bal'aan ka'ee ture achirratti. Anis amma tokko hordofeetan kanneen ture keessumattuu piroojeektoota bishaan dhugaatii kanneen isin kaaftanitti dabalatan akkasumas kan damee barnootaa irratti illee bal'inaan ka'eeti kan ture keessumattuu ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruutii wajjin wal qabatee dhiyeessii galteewwan barnootaa keessumattuu kitaaba wajjin wal qabatee bara kana kitaabilee miliyoona 23 ol maxxansuudhaaf akka jiranii fi sunis ammoo fooyyaa akka deemuudha kan kaasanii turan keessumattuu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa caffee kanarratti yaadaaf deebii gaaffilee miseensotaatiif kenna irraa ka'eerraa deebii isaan kennan irratti kan isaan tuqanitti darbanii innumaayyuu caalaatti xiyyeeffannaa kan nuti gochuu qabnu bara dhufurraa jalqabee jijjiirama olaanaaniif hin jennee kan nuti itti yaadnu barattoota kutaa 3 hanga 5 gidduu jiranii dandeettii waa dubbisuu fi barreessuu isaanii akka cimuu fi tooftaalee kanaan dura fayyadamnu jijjiiruun barbaachisaa akka ta'ee fi kun ammoo itti abdatamee jijjiirama olaanaanii fida jedhamee kan yaadamu ta'uudha kan isaan kaasanii haa ta'uti. Piroojeektoonni misoomaa naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran irra caalaansaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudha. Mootummaan kan inni hojjetuufis sana mirkaneessuudhaaf waan ta'eef keessuma galii gibiraa cimsuutii wajjin wal qabatee fedhii misoomuu yookaas deebii misoomaa argachuudha uummanni yerootti gaafatu sana mirkaneessuudhaa fi mootummaan xiyyeeffatee hojjeta sanaaf ammoo hudhaalee fi qormaatileen garaagaraa akka tonillee kaasaniiti kan isaan turan pirezidaantii Shimallis dubbii isaanii irratti sanaa wajjin wal qabatee gama tajaajilaatti haa ceenuuti piroojeektoonni erga akkas ta'aniiti. Piroojeektoonni ijaaraman ammoo akkasumatti duwwaa isaanii hin ta'ani piroojeektoonni akka tajaajila itti kennaniifidha. Tajaajiloonni naannoo Oromiyaatti kennamaa jiran
maal fakkaatame wanti gabaasarraa dhiyaate keessumattuu xiyyeeffannoo bara 2017 kan ta'e sana si'eessuudha waan ta'eef sana hojii wal qabsiisaa jira. San irratti keessumattuu tajaajilli hawaasaa pirojektoonni eebbifaman tajaajila akkamii hawaasaaf kennu waan jedhu irratti waan bal'aadha kan ka'aa ture. Amma akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti tajaajilli gara gandaatti gadi bu'eeti kan jiru kun immoo waan baay'ee hambisaa kan jedhame jechuudha. Kana duran shaakalamne wanti akka kanaa garuu amma itti milkaa'aa dhufuudha. Pirezidaantii Shimallis illee tuqanii kan kaasanii tajaajilli kan gandatti gale hawaasni tokko bakka dhiyeenya qabutti maallaqa guddaa osoo hin baasne yeroo baay'ee osoo hin qisaasne malaammaltummaa waan baay'ee jira gara magaalaa hodhattu naannoo itti jiru sanitti waan barbaadu akka argatuufi kun godinaalee Oromiyaa hedduutti shaakalamee jira. Hanga tokko galma gahaa akka jirullee bal'inaan kan ka'e jechuudha. Tajaajilli gandatti yoo argate hawaasni sun itti quufaa baasii baay'ee osoo hin baasne bakkuma jirutti waan san kan argachuu danda'u. Bakka itti dhiyootti immoo yeroo isaa kan qisaasamu maallaqa baasu sanillee akka hambisuu fi wanti kun caalmatti kana caala akka cimuu danda'u karoora gara fuula duraatti akka galteetti illee akka qabatan kan ka'e ammatti garuu sektoraaleen jiran sadarkaadhaan jiran tajaajila qixa sirriin hawaasaa kennu komii amma hawaasa keessa jiru kana gunguma amma keessa jiru kana irratti xiyyeeffannaa jabaa akka kennan illee achi keessatti ka'ee jira jechuudha. Maaliif tajaajila kan kennu yookiin pirojektiin eebbifamus ta'ee mana barnootaa ta'uu danda'a keellaa fayyaa yookiin buufata fayyaa ta'uu danda'a qixa sirrii yoo hawaasan tajaajille wanti mootummaan maallaqa guddaan ijaare sun akka waan manca'eetti kan fudhatamu kanarratti xiyyeeffannaa jabaan kennamee irratti hojjetamuu qaba akka akeekkachiisaatti illee taa'eeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf pirojektoonni hawaasaas ta'ee waajjiraaleen mootummaa sadarkaa jiranii sirriitti kanaan caala ammallee akka isheetiifiitti akka gandatti gadi buusuu kanaa ol sirriitti irratti hojjetamuuf kaayyeeffatamee akka hojjetamaa jiru calqabbiin amma jiru immoo keessumattuu gara gandaatti deebi'uun kun immoo akka waan gaarii tokkotti illee ka'eeti kan inni jiru. Achumatti gara gandaatti mootummaan gandaa hundaa eegaa bara kana kan hojiitti galee kana waliin wal qabatee immoo wanti dhufe tokko tajaajilli haaraan uummata Oromoof mana murtii aadaatu hundeeffame. Mana murtii aadaan egaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaan akka gabaasa isaanii irratti dhiyeessan mana murtii idileen olidha kan achirratti tajaajiloonni murtoo argatanillee 400 oligaa mana murtii aadaa Oromootiin murtoo furmaata kan itti argatanii kun jechuun uummanni Oromoo mala durii aadaa isaatti deebi'ee wantoota ofii isaaniif murteessuu danda'an jaarsoliin mana murtii aadaa hundaa'uun egaa rakkoo wal dhabdee isaan gidduu ture kara mala aadaa kanaan illee furataa akka turan kunis immoo jalqabbii baay'ee gaarii ta'ee fi caalmaatti immoo cimee itti fufuu qabu rakkooleen damichaa mul'atan illee hanqinoonni gamichaan oliyyannoo irratti illee mudatan akka furamanii fuulduratti kallattiin kaa'ameeti kan hin jiru tajaajila gandaa irratti akkasuma damee hundaadha qonni jira. Tajaajilli fayyaa jira gandarraan kuni hundi karaa bu'a qabeessa ta'een akka uummata bira ga'uu fi uummanni immoo itti quufinsa akka argatuuf caalatti akka hojjetamuu qabullee kan jala muramee himameedha yaa'icha irratti jechuudha. Waan isheen tuqxe tokko jabeessee wanti otoo kaasne biraan darbine keessumattuu mana murtii aadaa kanaan raawwii mana murtii keenya erga kaasne manni murtii aadaa hundaa'uun akka naannoo Oromiyaatti sirriitti daraan akka cimee fi fakkeenyota sabaaf sablammii biraa akka ta'e illee kaasaatti kan jiran kanaan wal qabsiisuun muuxannoon illee naannoo Oromiyaa irraa fudhatamaa akka jiru saboota tuquudhaan raawwii keessatti kan dhiyaate jechuudha. Gambeellaa irraa, Affaar irraa, Sidaama irraa abbootiin seeraa dhufanii muuxannoo kana mana murtiiwwan aadaa Oromiyaa irraa akka fudhachaa jiran bal'inaan kan ka'e jechuudha. Dhimmi biraa keessumattuu Oromoon safuu fi duudhaa aadaa gabbataa akka qabu kan waan mana murtii idilee dadhabe mana murtiitiin aadaa mana murtii aadaatiin furataa akka jirullee bal'inaan ka'eeti kan jiru. Kun immoo qabatamaan waan argaa jirru wanta achi keessatti keessumattuu manni murtii aadaa hundaa'uun baasii hin malle hambisaa soba yookiin dogongoroota achitti callisanii ragaadhumaan wal burjaajessan kana akka salphaatti manni murtiin aadaa furuu danda'a waan jiru achi keessatti ka'eeti kan inni jiru. Inni biraa immoo wanti osoo biraan darbine kana immoo caalmatti mana murtii aadaa kana ammayyeessuuf gara baajeta birrii biiliyoona 2 olii investi godhee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Sirriitti manneen murtii aadaa ammayyaa hawaasa keessatti ijaaree akkaataa duudhaa aadaa safuu Oromoo eegeen waan Oromoo fakkaatu tokko ijaaree magaalota garaagaraa keessatti akka shaakalallee kaaseeti kan inni jiru. Keessumattuu manni murtii aadaa kun sirriitti hojii keessa galuun
birrii hawaasa bal'aa biliyoona 2 warqisaa sarraa hambisuun illee gabaasa raawwisan keessatti kan dhiyaate jechuudha. Kun immoo akka naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane akka Itoophiyaattu manni murtii aadaa kun moodel ta'e bahee booldi ta'ee mul'achuu qaba waan jedhuu fi kanarratti ammallee karoora gara fuula dura sirriitti irratti hojjechuuf qophaa'uudha. Pireezidaantii Shimallisis kan kaasan jechuudha. Rakkoolee walxaxoon waan ulfaataa silaa mana murtii idileetiin dadhabame hedduun manni murtii aadaa akka furee kaafamaatti ture. Inumaayyuu mootummaa gandaa cimsamuutii wajjin wal qabatee tajaajiloonni hedduun hawaasatti dhiyaatanii akka kennamanii fi hawaasni illee itti quufinsi isaa mirkanaa'aa akka jiruu fi fayyadamummaa isaallee mirkaneeffataa akka jirudha kan kaafame. Irra caalaa garuu keessumattuu ogeeyyii sadarkaa gandaatti gadi bu'anii hawaasa kana tajaajilaa jiran isaan sirriitti gootota jedhaniiti kan isaan ibsaniiti turani. Dhugumas ammoo sadarkaa gandaatti gadi bu'anii tajaajila kanaan duran turre lafa qabsiisanii hawaasni akka tajaajila argatu gochuun dhugaadha. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuu fi baay'ee kan namatti toluu fi jijjiirama olaanaa ni dhufa gara fuulduraattis abdii akka qabu kan argisiisudha. Irra caalaa garuu hojiileen akka ciminaatti bara 2017 ka'an kunneen akkuma jiranitti ta'ee rakkooleen illee mudataniiti kan isaan turanii. Dhimma tajaajilaatti wajjin wal qabatee malaamaltummaa mataa garaagaraa sadarkaa mana murtiitti ogeessii fi sadarkaa hooggansaatti immoo hooggansi walii galuudhaani hawaasa saamaa akka turanii fi saamicha seera qabeessa jedhanii kan isaan ibsan dhimma beenyaatii wajjin wal qabatee jechuudha. Dhimma beenyaa qofaa miti tajaajiloota kan biroo irratti illee wantoonni kun akka mudataa turanidha kan isaan kaasanii haala walii galaatiin ciminoota jiran cimsataa kanneen akka hanqinaatti kaan immoo irratti akka hojjetamuuf xiyyeeffannaan kennuun barbaachisaa akka ta'ee fi miseensonni caffeellee hordoffii isaanii to'annoo isaanii cimsuu akka qaban kaasaniiti kan isaan jiranii. Mee gara dhumaatti xiyyeeffannoo caffeen itti kennee keessumattuu pireezidaantii Shimallisis kan isaan ciminaan jala muranii cimsanii dubbatan akkasumas itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Kaffaaloon illee kan isaan cimsanii dubbatan miseensonni caffee illee dhimma kana irratti xiyyeeffatamuu qaba jedhanii kan isaan cimsanii dubbatan tokko dhimma nageenyaati waan ta'eef dhimma nageenyaati wajjin wal qabatee waa haa jennu. Hawaasni itti fayyadamummaan isaa mirkanaa'aa jira, itti quufinsi tajaajilaa isaa mirkanaa'aa jira, piroojeektoonni hawaasa tajaajilaa jiru hoggaa jedhamu yoo nageenyi mirkanaa'edha. Piroojeektoonnis kan isaan hojjetamanii tajaajilli isaanis itti fufiinsa waara qabaachuu danda'u. Waarinaan dhaloota tajaajiluuf hawaasa tajaajiluudhaaf dhimmi nageenyaa murteessaadha waan ta'eef isa kanarratti waa jennuuti haa xumurru. Dhimma nageenyaa irratti egaa pireezidaantii Shimallis Abdiisaan dhimma jalqaba irratti kaasan ture. Dhimmi nageenyaa dhimma murteessaa waan ta'eef jireenya dhala namaatiif nageenya baay'ee barbaachisaa ta'uu isaarraan egaa qonni amma haasofni kun hundi bakka nageenyi jiruttidha kan inni milkaa'ina gaarii argatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa egaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waliin waliigaltee nageenyaa uumuudhaan warreen galan amma ammaattis illee kan galaa jiran gara giddu gala leenjii haaromsaatti galchuudhaan hojiitti gara kallattii isaan barbaadanitti akka kan inni gara deeman taasisuun illee ibsamee jira. Kanaan ol qabatee bakka nageenyi jirutti hojiin milkaa'ina gaarii qabu hojjetameera. Caalmaatti immoo nageenya kana waaraan itti fufsiisuudhaaf hojii maaltu hojjetamuu qaba. Bakkeewwan nageenyi waaraan immoo argamanitti hojiilee misoomaa addaan citanii turan itti deemneeti murtoodhaan itti deemneeti kan nuti hojjannee piroojeektota hin xumuramne kana xumuruuf yaallu jedhanii. Dhimmi jabaadha kan kaaste gara xumuraatti haa ta'ullee dhimma nageenyaati. Keessumattuu nageenyi yoo hin jirre bu'uuraaleen misoomaa amma hojjetanis bilaashaa. Keessumattuu hojiin qonnaa misoomni koriidarii kunillee akka waan hin jirreetti kan lakkaa'amu jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyaaf harka isaa banaa ta'uu irra deddeebiin caffee waggoottan darbanii irratti illee akkasuma waltajjiiwwan garaagaraa irratti illee ka'aati kan ture jechuudha. Caffee kanarratti illee wanti adda taasise hin jiru. Maaliif qaamni kamiyyuu karaa nagaatiin nu wajjin mari'achuu hin danda'am. Harki keenya banaadha waan jedhu kan kaasan jechuudha. Kun immoo hangama akka mootummaan nageenyaaf fedhii qabu kan mul'isu. Nageenya yoo hin jiraanne immoo wanti kamiyyuu wanti hojjetamu waan hin taaneef qaamni kamiyyuu akkuma akka fakkeenyaatti Tsahaay kaasaa turte
woboon zoonii giddu galeessaa karaa nagaatiin gale woboon kibbaas ta'ee lixaa kallattii kamiyyuu jiru ammallee waliin mari'achuuf qophiidha waan jedhu kan kaasan jechuudha pirezidaanti Shimallis akkasuma itti dabaluun itti gaafatamaan paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaaffee Haalolleen kanuma kan kaasan jechuudha waliin taanee mariidhaan wanti hin furamne kamiyyuu hin jiru karaa nagaatiin kottaa waan jedhu waamichi irra deebiin dhiyeessaniiti kan jiran jechuudha dhimmi nageenyaa dhimma murteessaadha. Miseensonni caffee hedduun illee kan kaasan kanuma keessumattuu maanguddoon tokko abbaa gadaa Harargeetiin se'a bal'inaan waa'ee nageenyaa kaaseera. Akkaataan dhimma nageenyaa mootummaan ittiin ilaalaa jiru baay'ee natti toleera waan jedhu kan kaase maaliif irra deddeebiin waamicha kan dhiyeessu waltajjiiwwan gurguddoo babal'aa irratti illee mootummaan harka isaa diriirsaati kan jiru. Mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee jira waan jedhu kan naa kaase silaa qaama kana kallattii hundaanuu qaamota hidhatan kana humnaanis to'achuu hin danda'u humna amma qabuun mootummaan to'achuu hin danda'a garuu karaa nagaatiin haala kanaan itti siqee sossobee akka deebi'an gochuun isaa waaraa biyya kanaatiif fuulduree biyya kanaatiif waan gaariidha waan jedhu maanguddichi kan naa kaase jechuudha haala kanaan itti hufnaan Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti humnoonni amma hidhatanii socho'an kun karaa nagaatti deebi'u waan jedhu kan kaafame miseensonni caffee hedduun immoo waltajjii irratti illee nageenya irratti sirriitti hojjetamuu qaba nageenyi yoo hin jiraanne pirojektiin daandii bishaan amma jennu kun hojjetamuu irratti yeroo itti rakkatamutu jira san keessatti keessumattuu daandii amma Wallagga Arfan keessatti hojii daandii bishaan yeroo baay'ee raawwii isaa irratti yoo kaasan adda cituu rakkooleen garaagaraa mudatudha kan kaasan amma reef gara hojiitti kan galame kanaaf immoo nageenya irratti caalmatti sirriitti hojjetamuu qaba waan jedhu kan isaan kaasan jechuudha kanaaf immoo karaa nagaatiin qaamni kamiyyuu waliin mari'achuuf qophii ta'uun kallattii caffee tibbanaa keessatti sammatameeti kan inni jiru jechuudha kun immoo waan jajjabeeffamu. Ayyee gara goolabaatti hafnuuti keessumattuu mariin yookaas yaa'iin caffeedha kan baranaadha dhimmoota xiyyeeffannoo argachuu qaban bara 2018 kan bara 2017 keessatti akka hanqinaatti kaa'anii bara 2018 tti xiyyeeffannoo akka argachuu qabanii fi inumaayyuu caalaatti immoo wal tumsuudhaa fi buusaa gonofaa cimsuun barbaachisaa akka ta'e illee kaafameeti kan inni jiru irra deddeebiidhaan gumaatti taasifamuu fi abbootiin qabeenyaallee dhimma kana xiyyeeffannoo kennanii akka isaan hojjechuu qaban illee kaasaniiti kan isaan jiranii dhimma irratti egaa yaa'iin caffeedha kan inni ittiin goolame baajataa bara 2018 raggaasisuudhaani akkasumas muudamoota garaagaraa akkuma sila kaaste sana mirkaneessuudhaan goolabameeti kan inni jiru marii keenya irratti waan nuuf hirmaattaniif hirphoo shibootii fi saayii gulummaa guddiseen sin galateeffadha. Galatoomeetis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya mariin haala yeroo keenya kan yaa'ii caffee tibbanaa geggeeffame irratti xiyyeeffate kana fakkaata ture waan faana taatanii daawwataniif guddiseen sin galateeffadhaan dabalaa Taaddasaan ture yeroo biraa marii kan biraatiin walitti deebina yeroo gaarii.